Nagaan abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu sirna waaqa tokkoo siniif haa ta'u. Kabajamoof jaallatamoo maatii Waaqayyoo waldaa Yesus hunda danda'a jedhu jala jirtanii fi keessummoonni sagantaa kanarratti affeerramtanii gidduu kanatti argamtan, tajaajiltoonni biyya keessaaf biyya hambaa jirtan, geggeessitoonni onlaayinii sabni waldoolee adda addaa dhuftan hunduma keessaniif lafa naannawa mana gola jirtanitti nagaa faraarri Waaqayyoo daddabalee siniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Na bira hundumti isaatuu nagaadha. Simbiras nagaa akka ta'e abdii guddaan qaba. Nagaa keenya ta'e Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Baroota keessatti araaraaf gaarummaas nuuf baay'isee eegumsa isaatiin nu wajjin ta'ee nama guyyaa har'aa taaneerra. Carraa akkasii kana nuuf laatee fuula isaatti argamnee akka isa galateeffannu dubbii isaa akka dhaggeeffannu yeroo akkasii kana carraa akkasii kana kan nuuf laatee Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Karaa namaatti, karaa firaatti, karaa beekumsa keenyaaf qabeenya keenyatiin arganne otoo hin taane carraan kun carraa Waaqayyo nuuf laateedha. Carraawwan hin jira jedhaman keessaa tokko carraa Waaqayyoon waaqessuu argachuudha. Aniif isin carraa kana karaa Waaqayyoo arganneerra. Gooftaan maqaan isaa haa eebbifamu. Har'as jireenya keenya irratti guyyaa kana dabalee bara jireenya keenya irratti nama argataanee guyyaa kana erga arginee Waaqayyoon yeroo itti galateeffannuudha. Yeroo itti dubbii sagalee Waaqayyoo wal wajjin barannuudha. Waaqayyoo hin dubbata. Kan dhaggeeffatu eenyudha ree? Kan hubatu eenyudha ree? Warri dhaggeeffatanii hubatanii sagaleen Waaqayyoo kun isaan dabarsa. Sagalee Waaqayyoo kanaan hin ce'u. Sagalee Waaqayyoo kanaan furmaata argatu. Sagalee Waaqayyoo kanaan waan jiran keessaa ba'u. Ameen. Sagaleen kun sagalee koo miti. Sagalee saayintistoonni barreessan miti. Sagalee namoonni bebbeekamoon barreessan miti. Sagaleen kun sagalee Waaqayyooti. Kanaaf fayyisuu of keessaa qaba. Kanaaf hiikoo of keessaa qaba. Kanaaf nagaa of keessaa qaba. Kanaaf boqonnaa of keessaa qaba. Kanaaf birmaduu ba'u of keessaa qaba. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee hundumti keenyaa Waaqayyo isa nu gargaaree yeroo akkasii kana nuuf laate. Har'as fuula isaatti akka argamnee isa galateeffannu dubbii isaa akka dhageenyuuf carraa kana nuuf kenne. Bara jireenya keenya irratti guyyaa kana dabalee Gooftaa kanaaf galanni siif haa ta'u jennaan mee yeroo xinnoodhaaf hundumti keessanuu lafuma jirtan haala jirtan keessatti Waaqayyoon waaqessaa galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffachuudhaaf yeroon nama hin daangessu, iddoon nama hin daangessu. Kanaaf Phaawulosiif Sillaasfaan mana hidhaa keessa taa'anii haala mijanne yeroo mijataa eegganna jenne, haala mijataa eegganna jenne, iddoo mijataa eegganna jenne har'as Waaqayyo hin waaqeffama jedhani. Hin galateeffama Waaqayyo jedhani. Rakkina keenyaan oli, dhiphina keenyaan oli, hidhamuu keenyaan oli otoo galateeffatan hidhaan isaanii hiikkateedha. Har'as utuma galateeffattuudhaan kee hiikkata. Utuma galateeffattu gaafiin kee deebii argata. Utuma galateeffattu hidhaan baroota baay'ee jireenya kee irra ture maqaa Yesuusiin yeroo kana hiikkata. Galateeffadhu. Haleluuyaa. Buleewwan ganamarraa kaatanii kallattii adda addaatiin biyya keessa biyya alaarraa gidduu keenya deddeebitanii yeroo keessan aarsaa gootanii nu tajaajilaa turtan abbootiin keenya hafuuraa akkasumas buleewwan biyya hambaa jirtan hunduma keessan Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa kanuma caalatti ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu hin jedha. Ammas Waaqayyo hin dubbata. Mee hundumti keenya oolmaa Waaqayyo nuuf godhe yaadachaa suma guyyaa har'aa kana nuuf kenne yaadachaa erga fuura baafanne erga sochoone erga jiraanne Waaqayyoon galateeffanna. Warra akka kootti Waaqayyoon gargaare yoo jiraate wal wajjin taane Waaqayyo kanaaf galata dhiyeessina. Maal qabattanii gara Waaqayyootti dhuftanii eeyyan galateeffachaa akka turtan nama na ammas wajjin galateeffanna. Sa'aatii 24 guutuu otoo galateeffannee oolmaan Waaqayyoo nurraa dhuma miti. Manguddoonni 24 ergamoonni sa'aatii 24 otoo addaan hin kutin qulqulluu jedhaniiti Waaqayyoon galateeffatu. Nus Waaqayyoon galateeffanna. Maqaa kanaan oolle, maqaa kanaan darbine, maqaa kanaan nama har'aa taane,
maqaan kun oolchaaf of galchaadha. Maqaa kanatu seenaa keenya geeddare. Hallelujah. Semi gaሻዬ ከለላዬ ሆኖልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋ ኖራለሁ ልቤ አርፎ በኃያሉ ክንዱ ተደግፎ ስሚ ጋሻዬ ከለላዬ ሆኖልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋ ኖራለሁ ልቤ አርፎ በኃያሉ ክንዱ ተደግፎ ክብር አንተ ብቻ የለዋቻ ንገስ አንተ ብቻ የለዋቻ ግዛኝ አንተ ብቻ የለዋቻ ተመቸኝ ቤቴ ተመቸኝ ጉያው ተመቸኝ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅን ሽንኩርት ላልበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልካለሁ ኢየሱስ maqaan kee eebbifamu si galateeffanna sin nama har'aataane sin guyyaa kana argine situ gara keenya gore tooti gara keenya goruu baatte kaleessa banna kaleessaafna akka diinni jedhe akka namni jedhe akka nuti ofii keenya ofirratti haasofne otoon taane akka keef jiraanneerra akka keef guyyaa kana argineerra akka keef nama har'aataaneerra kanaaf si galateeffanna siin du'a oolle siin kufaatii darbine siin caba oolle siin nama har'aataane ulfaadhu warratti gargaarte si galateeffachaa jira warratti oolchite si galateeffachaa jira warratti du'aa kaafte si galateeffachaa jira warra tarree namaa dhaabde si galateeffachaa jira maqaan kee eebbifamu ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርክ ዛሬም ባርካለን ስላስመለጥከኝ እችን ቀን ስለሰጠኝ ስለዋልክልኝ ውለታ እኔና እህቶቼ ወንድሞቼ እናመሰግንሃለን ክብር ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን ያመለጥነው ባንተ ነው እችን ቀን ያየነው ባንተ ነው አንተ ከኛ ጋር ባትሆን እችን ቀን የማናይ ሰዎች ነበርን እችን ቀን ስላየን እናመሰግናለን በሕይወታችን ላይ በዘመናችን ላይ እችን ቀን ስለጨመርክልን እናመሰግናለን ጠላት እንዳለ ሳይሆን ሰው እንዳለ ሳይሆን አንተ እንዳልክ ስለሆነልን እናመሰግናለን አካትቼት ዋኑፍ ተይፍ ኡልፋዱ ሰገሌክን ትሩበዱ አነስ ደባፍ ወላላ ከን አያነ ኬን ገርጋር namni ayyaana keen malee foon duwwaadhaan waan ta'u gochuu hin danda'u. Beekumsa kam biyya lafaa kanarraa yoo qabaate, PhD kam yoo qabaate, afurri kee yoo hin jiraatin duwwaadha. Homtuu godhamuu hin danda'u. Ayyaanni kee lafa kanatti argamu. Walga'iin kun walga'ii biraarraa kan adda godhu argamsa ayyaana keeti. Lafa ati jirtutti nagaatu jira. Boqonnaatu jira. Hiikamsatu jira. Hiikamsa saba kanaaf haa ta'u. Boqonnaan saba kanaaf haa ta'u. Haara galfiin saba kanaaf haa ta'u. Nan kadha gooftaa. Ilaa warri ba'ansi itti ulfaate dadhabdanii itti dhamaatanii dadhabdan gara kootti koottaan isaan boqochiisetteerta. warri gaafii baay'ee hibboo baay'ee waan baay'ee baatanii gara keetti dhufaniiru. Dhufanii akkasumatti hin deebi'ani. Jaaman gara kee dhufee laalaa deebi'e. Okkolaan gara kee dhufee utaalaa deebi'e. Dhukkubsataan gara kee dhufee fayyee deebi'e. Seenan namoota baay'ee gara kee dhufanii geeddarameera. Har'a maqaa Yesuusin seena buluwwan kana haa geeddaramu. Gaafin isaanii deebi'ee argatu. Hibbuun isaanii furmaata argatu. Ati gidduu keenyatti argame. Sagalee koo ergeessaa fayyise boolla du'aa keessaa isaan baate jedhamee akkuma barreeffame. Sagalee kee nuuf ergi.
sagalee kee nuuf ergi. Nus hin dhageenya nutti dubbadhu. Ergamni diinaa maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Gara obboleewwan kanaatti kan ergamu, gara maatii isaaniitti kan ergamu, hafuura isaa irratti, foon isaa irratti kan ergamu, dadhabsiisuudhaaf, abdii kutachiisuudhaaf kan ba'e. Maqaa Yesuus Kiristoositiin kan rukutame haa ta'u. Hojii diinaa diiguudhaaf inni Waaqayyoo mul'ate jedhamee akkuma caafame. Nan jedha maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Hojiin diinaa kan diigame haa ta'u. Galmi diinaa kan diigame haa ta'u. Ijaarsi diinaa kan diigame haa ta'u. Ati gidduu keenyatti argame nutti dubbadhu. Ameen. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon guddaa goonee galateeffannaa carraa kana isa nuuf laate. Akkasumas immoo buloowwan waldaa kana carraa akkasii kana nuuf laattanii wal wajjin taanee Waaqayyoon akka galateeffannu dubbii isaa akka barannu carraa kana nuuf kennitaniirtu. Waaqayyo sanaa eebbisee eebbifamaa isiniin jedha. Sagaleen Waaqayyoo yoo dubbatu buleewwan wal wajjin ta'uun akkam gaariidha. Waaqayyo lafa obboleewwan wal wajjin ta'anitti argama. Yara tokkoon, hafuura tokkoon gaafa argamne ayyaanni Waaqayyoo gidduu keenyatti argama. Humni Waaqayyoo gidduu keenyatti argama. Hidhaan namootatu hiikkata. Gaafii namootatu deebii argata. Hibboo namoota furmaata argata. Waan jiran keessa ba'u ta'a. Lafatti gatamtee ka'us siif ta'a. Barbaadamus siif ta'a. Maqaan Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Baratti Waaqayyoo in dubbataa. Kan dhaggeeffatu, kan hojiirra oolchu yoo jiraate Waaqayyoo hin dubbata. Kallattii baay'inaan Waaqayyo guyyaa har'aas dubbachaa ture, duras dubbachaa ture, in dubbata ammas Waaqayyo. Waaqayyo dubbachuu barbaannaan eenyummaan namaa san ittisu. Ulaagaa sin namaaf keessan tun ittisu. Waaqayyo dubbachuu barbaannaan paastarii duwwaa barbaada, wangeelaawii duwwaa barbaada miti. Waaqayyo dubbachuu barbaannaan beelada keessan dubbata, harree keessan dubbachee ture. Si oolchuu barbaannaan Waaqayyo, si baasuu barbaannaan Waaqayyo. Waaqayyo kan dubbatu si oolchuudhaaf, si baasuudhaaf, si ceesisuudhaaf. Karaatti si deebisuudhaaf, akka ati keessatti of laaltu gochuudhaaf dubbachuun Waaqayyo kanaadha. Dubbachaa ture Waaqayyo har'as anaaf settis in dubbata. Ermiyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraa dhadhee gaafa laallu. Ermiyaas ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 dan dubbisa akkas jedha. Isin yaa namoota Israa'el wanta Waaqayyo sitti dubbate dhagaa. Waaqayyo isin amala saba warra kaanii fudhattanii isaan duukaa buutanis milikkita garagaraa waa keessatti argitanii hin na'inaa. Iddoo kanatti sabni kuni yeroo sanatti sabni Israa'el kuni yaadota biyya lafaarraa dhufu naannoo isaaniitirraa dhagaan wanta adda addaa argaan sodaatiif dhiphina boo'ichaaf gadda dhagaanii arganiitu dhiphachaa turan. Dhufees geeraa akkas ta'eeraa akkas ta'aa jirraa akkamitti jiraannaa maal taana akkuma bara kanaati jechaadha. Namoonni baay'een dubbii sagalee Waaqayyoo irra dhaga'uurra dubbii namaa dhaga'uu, kan beektaa dhaga'uu, kan mootummaa dhaga'uu irra caalchifatu. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uurra, dubbii Waaqayyoo dubbisuurra, Facebook irra turuu, YouTube irra turuu, waan TikTokii namoota kofalchiisan laaluutu isaanitti tola. Parsantiin 95 ol wanti amma dubbachamaa jiru wanta ati ija keetiin agartu, wanta ati gara biyya keetii dhageessu, maatii keessarra dhageessu, biyya keerraa dhageessu, addunyaa kanarraa dhageessu, miidiyaa garaagaraatiin waan nama sodaachisu, waan nama bir'achiisu, waan nama laaffisu, waan nama naasisuudha. Namni masii du'ee, namni masii beela'ee, konkolaataan amma kanaa galabbaxamee namoonni masii dhumaniiru, namni akkasii balaa akkasiitiin du'eera, du'aa. Beela baqachuu buqqa'insa kanaadha kan dubbatamu parsantii 90. Kana keessatti wanti nama gammachiisu hin jiru baay'eensa. Namoonni gaafa dubbii kanatti deebi'an jireenya isaaniitti sodaa argata. Jireenya isaaniitti na'uu jalqabu. Jireenya isaaniitiin dhiphachuu jalqabu. Jireenya isaaniitiin of jibbuu jalqabu. Akkamittan jiraadhaa? Maalan ta'a? Maalan nyaadhaa? Mala dhuffadhaa? Maaltu dhufaa jiraa? Maal ta'aa jiraa? Jedhee namoonni baay'een abdii kutannaa keessa lixa. Waan argaa jiru, waan dhagaa jiru irraa. Waaqayyo gaafa jedhu garuu isin yaa saba Israa'el amma isinittan dubbachaa jira isin. Saba Israa'el yeroo sanatti dubbachaa ture har'a garuu isinidha.
Sagalee waaqayyoo nutti dubbachaa jira. Anaaf isinitti dubbachaa jira. Yaa saba koo dubbii koo dhagaa. Milikkitoota garaagaraa laaltanii waan dhageessaniif waan argitan addunyaa kanarratti waan ta'aa jiru karaa miidiyaas karaa namaas argitanii hin naayinaa. Namoonni baay'een oduu kana dhaga'anii naanee jiru. Abdii kutanii jiru. Sodaatanii jiru. Maal taana jedhanii jiru. Warri dubbii kana dhaga'u garuu nagaa qaba. Warri dubbii kana dhaga'u garuu shakkiin qabu. Warri dubbii waaqayyoo dhaga'u garuu abdii qabasiin jechaa jira. Addunyaa kanarratti wanti nagaa nama dhooggutu baay'ata. Nagaan dubbii sagalee waaqayyoo keessa jira. Jireenyi dubbii sagalee waaqayyoo keessa jira. Milkaa'inni dubbii sagalee waaqayyoo keessa jira. Ceensi dubbii sagalee waaqayyoo keessa jira. Eebbi dubbii sagalee waaqayyoo keessa jira. Dubbii kana keessa jiraannan shakkiin qabdu. Dubbii kana keessa jiraannan sodaan qabdu. Dubbii kana keessa jiraannan maalan ta'an qabdu. Maalan ta'a jette waaqayyo dubbii kanaaf furmaata siif laata. Nagaan ana siin jedha. Kubaan jira yoo jette si wajjinan jira. Sin dabarsa, sin ceesisa, nama si godha, sin eebbisa jedha. Yeroo tokko Eeliyaas waan ta'aa jiru argeetu waan dubartattiin sun jechaa jirtu Elzaabeel dubbachaa jirtu dhageetu Elzaabeel namoota ishee jalaa waan fixeef warroota baal sana jalaa waan fixeef namoota 450 ol jalaa waan fixeef itti dhaadhatte namatti ergite. Ilaa ani yoom baruse jeesudhaa baadheette waan jiru kana dhagaye oduu kana dhagaye dhaadhaa. Oduu kana dhagee dhiphate nama foon qabeessa hin dhiphate oduu kana dhagee maalan ta'aa jedhe. Yaa waaqayyo jedhe du'uutu na baasaa jedhe. Abboonni koo baay'een du'aniiru. Abboota koo baay'ee fixxeerti dubartattiin tuni. Anis amma abdiin kutadheera du'uun qabaa jedhee murteeffate. Waan ittiin jedhan dhagee jechaadha. Waan ta'aa jiru dhagee jechaadha. Kanaaf najjeesi jedhee kadhate. Najjeesi. Na fudhu jedhee kadhate. Waan ta'aa jiru argee jechaadha. Waan ta'aa jiru dhagee jechaadha. Waa'ee dubartii tanaa dhagee dubartii tanaa argee najjeesi jedhee kadhate. Kuni jecha eenyuti? Jecha Eeliyaasidha. Dubbii Eeliyaasidha. Dubbii namaati waan ta'aa jiru amna namni. Waan ta'aa jirutti yaadda namni. Waan ta'aa jiru sodaata namni. Waaqayyo garuu dhufee akkas jedha. Ergamaa isaa ergeeti. Inni baqatee fagaatee najjeesi jedhee muka tokko jala gaafa ciisu harbuu tokko jala gaafa ciisu ergamaan waaqayyo dhufee nyaata kana nyaadhu dhugaatii kana dhuge. Maaliif inni du'a kana taati ati ganaa jiraatta. Hamma tulluu siidha. Hamma tulluu ulfinaatti. Hamma lafa si yaaddame geessutti atiin duutu. Isa amma jedhamu kana dhagayin. Isa amma dubbatamu kana dhagayin. Inni kan biraati. Inni soba. Ati ganaa jirta. Naannoo kee ilaaltee waan keessa jirtu ilaaltee bakka biranan ba'u jettaa. Lakkina fudhadhu baqqaa jettaa. Kanaan booda abdiin qabu jettaa. Kanaan booda naman ta'u jettaa. Kan koo kanaan booda jettaa. Furmaatan qabu jettaa. Isheen waan biyya lafaa ilaaltee, qabeenya kee ilaaltee, waan ati kee jirtu ilaaltee, humna kee ilaaltee, naannaa kee ilaaltee, beekumsa kee ilaaltee kana dubbatta. Eeyyen namillee kana siin jedha. Waaw! Waaqayyo garuu ganaa jiraatta, ganaa eebbifamta, ganaa nama taata, ganaa tajaajilta, ganaa barbaaddamta, ganaa lafa yaaddamte geessa, karaa ittiin duutu, karaa ittiin haftu, kanaan hin baddu siin jedha. Prasakati lavadosa. Pes enta lava jene mekra lavadias. Kana jiraata. Kun dubbii sagalee waaqayyooti. Warra sagalee kana keessa jirantu isa biyya lafaa kana damdamatee jiraata. Warra sagalee kana keessa jirantu bara namni dhiphatu nagaadhaan jiraata. Warra sagalee kana keessa jirantu
bara namni waan nyaatu dhabe cooma nyaatee dabarsa. Waaw! Reessaa kabaatan yaalaa boossa. Dubbii Waaqayyoo dhagaadhaan. Eliyaas gaaf tokko dhiifama Elsaayi bara Samaariyaan beeloftee dhiphina kee turtee waan nyaattu dhabdee mataa harreef udaan guugee barbaadan haati ijoollee ishee dabaree nyaattutti Waaqayyo dhufeetti dubbate. Naannoon kan beeku waan biraa waa'ee beelaaf waa'ee boru eenyu nyaatamaa eessa dhalneet udaan guugeef mataa harree barbaanna jedhanii yeroo itti wal mari'atanidha. Kuni naannoo sana keessa kan jiru biyya sana keessa kan jiru. Waaqayyo garuu dhufeet Elsaayitti dubbate boru ganama yoona marra sakatiyaa boru ganama yoona mandara Samaariyaa keessatti garbuun bayeessi. Waaw! Gatii rakasaan jiraadhe. Namni dubbii Waaqayyoo dhaga'iin kana dhaga'u, namni dubbii Waaqayyoo dhaga'iin kana amanu, isaan keessaa ajaan abbaa dhibbaa tokko, isaan keessaa warra achi hojjetu keessaa tokko akkas jedhe, kuni samiin Waaqaa otoo banamee hin ta'u jedhe. Jecha namaa kan dhaga'uudha, kan haaraa kan dhaga'uudha, waan biyyattii irra jirtu kan dhaga'uudha, kan Waaqayyoo waan kan fudhanneedha, kan Waaqayyoo kan dhaga'iin taa'edha, kan Waaqayyoo kan hin dhaga'iin immoo ta'uudha. Akkasittiin jedhe Elsaayi, ati hin agarta malee hin nyaattu ittiin jedhe. Namichi sun hin nyaanne. Dubbii kana keessa jiraadhu hin nyaatta malee hin duutu. Dubbii kanatti deebii dhaggeeffadhu waan Waaqayyoo siin jedhu hin jiraatta malee hin baddu. Namaa ol taata malee namaa gad hin taatu. Dubbii kanatti jiraadhu. Dhaga'i sagalee koodha. Waan baay'ee dhagaartanii miti waan baay'ee wocaa jira miti waa'een biyya keenya waa'ee addunyaa kanaa waa'een jireenya keetii kan maatii keetii kan hundumaa. Rakkoo guddaatu jira miti wanta dhagaa jiru wanta amma jireenya qaala'insa jireenyaa haala marra jiru hundumti isaatu maalan ta'a akkam ta'a garamitti deemaadha. Garuu ashwaa jiraan jira waan ta'eef ruusaa katalala baatiyaas ani sin ceessa. Ani ashwaa jiraan jira waan ta'eef warra badan wajjin hin baddu ati. Warra nyaataman wajjin hin nyaatamtu ati. Warra nyaataman wajjin hin nyaatamu. Nooyi. Saruma boqonnaa jalatanii gaafa laaltan lakkoofsa galirraa Noohi nama Waaqayyoo dhaggeeffatu nama qajeelaa turedha. Namni qajeelaa ture kun Noohin kun Waaqayyootti waan dubbatu waan dhaggeeffateef jecha Waaqayyoo waan dhaggeeffateef waca addunyaarraa adda bahe. Laala bara Waaqayyoo nama uumuu isaatti gadduudha. Uumama boqonnaa lakkoofsa gubbaatti gaafa laaltan Waaqayyoo nama uumuu isaatti hin gaddeedha hin aareedha. Maaliif kaayyoo uumameef sanaaf hin jiraanne namni. Waaqayyo akka isa waaqessaniif uume isaan jireenya biraa jiraachaa jiru. Kan warraaf yaada Waaqayyootiif jiraachaa hin jiran. Kanatti Waaqayyoo gaddeen aareedha. Yeroo sanatti garuu nama tokko argate. Nama maal ta'u sagalee Waaqayyoo dhaga'u isa dhaggeeffatu karaa isaarra deemu jireenya inni jedhu hin jiraatu nama qajeelaa tokko argateedha. Nama qajeelaa tokko argateedha. Akkas jedhee. Sin oolchatii ati markaboodha. Kan keef si kan ta'e nan oolcha ati markaba bidiruu hojjetadhu. Hojjedhu markaba. Warri kun nyaataa hin fiigaa hin fuudhaa akka bara kanaa walii gadi fiigaa. Addunyaa kana keessa borcaa hin sobaa kun hin nagadaa kun hin qotaa. Inni ol deebi'ee markaba hojjeta. Dubbii sagalee warra dhaga'eedha. Kan dhaga'eedha kun. Warri dhaggeeffanne maa addunyaa keessa walii gadi boca. Inni kan dubbii Waaqayyoo dhaga'eetu. Waan Waaqayyoo jedhee dhaga'eetu waa sirreeffachaa jira. Waan Waaqayyoo siin jedhutu jira. Waan Waaqayyoo dubbachaa turetu jira. Waan Waaqayyoo siin jedhutu jira. Qopheeffachaa jirta. Markaba ittiin ooltu qopheeffatteerta. Markabni kun har'a si dabarsee. Kiristoosidha inni. Markabni kun si ceesisee. Sin nyaachisu. Karaatti sin hambisu. Sin kennu diinaaf. Sin kennu. Dubbii sagalee Waaqayyoo waan dhaga'uuf laala warra sagalee Waaqayyoo dhagaan jecha Waaqayyoo dhagaan jecha Waaqayyoo dhagaa. Amma wuca keessaa baanii warra yaada Waaqayyoo keessa jiraatanidha kun. Gaafa addunyaan turraafamtee bishaan guutee namoonni addunyaa kanaa dhumu namni Waaqayyoon dhaggeeffate hin darbe. Warra Waaqayyoo tokkoffaa irratti warra Waaqayyoo dhaggeeffatu hin darbu. Ameen. Du'a oolu hin nyaata malee hin darbe. Eenyu darbe? Noohi
bidiruunsaa bishaan gubbaarra ameen ameen rakkina gubbaarra dhiphina gubbaarra du'a gubbaarra nagaa dhabuu gubbaarra ol baatee darbiteera. Waaw! Warra sagalee waaqayyoo dhaggeeffatuuf jireenyi kee rakkinaa oole, dhiphinaa oole, sodaa oole, du'aa oole, dhiphina biyya lafaa kanaa ol baatee argite. Namoonni gaafa nyaataman addunyaa kanarraa darbaman Noohiif wanti waaqayyo ajaje. Ilaa balbalicha kan cufe Noohi miti. Noohi laafee jalaa banuu danda'a nama. Waaqayyo duuban cufe. Tokkicha akka itti dhufne jechaadha. Abeet 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 abeet. Si dabarsa waaqayyo warra sagalee isaa dhaggeeffateen. Kanaaf akkasidhaa miti ree. Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 5 jaarraa dubbisuu dandeessa. Lakkoofsa 10tti Iyyaasuu tokko. Dubbiin kun afaan kee keessaan bahe halkaniif guyyaa dubbii kana yaadedha. Karaan kee hundumtuu wal siif qixxaata. Roosaa kaatiyaa. Karaan kee wal siif qixxaata. Warra dubbii waaqayyoo dhaggeeffatan tokkoffaa irratti hin oolu. Ameen. Hin oolun jedhe tokkoffaa irratti. Yaa saba koo sagalee koo dhaga'aa. Waca addunyaa keessaa bee sagalee waaqayyoo warra dhaggeeffate. Yaada waaqayyootti warra deebi'e. Dubbii waaqayyootti warra deebi'e. Ajaja waaqayyootti warra deebi'e. Hin oola. Tokkoffaa irratti. Eenyutu oole? Noohitu oole. Du'aa oole. Isaaf maatiin isaa hin oolanii. Har'as yaada waaqayyoo keessa jiraadhu kan biraat oolchitaa. Kan biraat dabarsitaa. Ofirra dabartee maatii kee kan oolchu siidha. Yaada waaqayyootti. Warri waca keessa maal godha namni kuni? Silaa homtuu hin jiru hin maraate. Fayyaa dhabee. Sammuu dhabee. Kana jedhan jiru. Yooti kadhattu. Yooti akkas jettu. Hojii mana waaqayyoo hojjettu. Maal goote? Utuu amma kana goote warri jedhan hafaniitu. Ati waaqayyoof jecha kan gugguuftu hojii waaqayyoo kan hojjettu garuu hin darbita. Sin qaanessu waaqayyo. Maarraa saakaatiya. Eenyu qaanessee beeka. Eenyutu waaqayyoof tajaajilee. Eenyutu waaqayyoof jiraatee. Eenyutu waaqayyoof bulee qaana'ee beeka. Hin dhiphatan dhiphinaa booda garuu ulfina ta'eef. Hin beelaan booda garuu quufa ta'eef. Harka namaa laalaan harka namaatiin booda garuu namatu harka isaanii laale. Malee hin banne jechumaan. Waaw! Gooftaaf galannaa ta'u. Kanaaf warri sagalee waaqayyoo dhaggeeffatan tokkoffaa irratti hin oolu. Noohii fi kan isaa oolanii jiru. Biyyi lafaa bishaaniin fudhatamte yoo baddu namni yoo dhumu Noohii namni dubbii waaqayyoo dhagaye waan waaqayyoo jedhee raawwate waan waaqayyoo jedhee hojjete inni ooleera. Har'as nama akkasiitu oolcha waaqayyo. Bara hamaa kana keessa hin oolcha. Bara dhiphina kana keessatti hin dabarta. Bara namni waan ta'u dhabe kana keessatti maqaa Yesuusiin kan namaa gadi bu'aa bara deemutti kan kee ol ka'aa deema. Kan namaa dhaamaa bara deemutti kan kee waaw mul'achaa deema. Bara namni harka namaa eegutti sirraa harka nama sirraa immoo namatu harka kee eega. Maqaa Yesuusiin kun siif haa ta'u. Akkasi dabaree keetti dhufe. Maaliif jennaan yaada waaqayyoo dubbii waaqayyoo waan eegdeef. Sagalee waaqayyoo waan dhageesseef. Raajaa laabaatiyaas. Har'a sagalee kaatti deebi'uun siniif haa ta'u. Nagaa dhabdee sagalee kana keessa nagaatu jira. Boqonnaa dhabdee addunyaa kanarraa boqonnaa sagalee waaqayyoo kana keessa jira. Furmaanni kee sagalee waaqayyoo kana keessa jira. Nagaan kee sagalee waaqayyoo kana keessa jira. Fashinni kee sagalee waaqayyoo kana keessa jira. Ameen. Eebbi kee sagalee waaqayyoo kana keessa jira. Eebbi Ameerikaa deemuudhaan eebbifamtaa miti. Awurooppaarra deddeebi'uun eebbifamtaa miti. Biyyaa biyya jijjiiruun eebbifamtaa miti. Eebbi birrii argachuu miti obboleettii koo maarraa saadiyaa. Eebbi diinaara 5,000 6,000 argachuu miti. Riyaala 2,000 argachuu miti eebbi. Doolaara 500 600 argachuu miti eebbi. Hayyayyaa. Eebbi kanarraa kan hafe kan sana darbee kan biraatiif taatu. Eebbi barbaadamu of keessaa qaba. Eebbi kan biraaf ta'u of keessaa qaba. Ilaa. Eebbifamte jechuun kan biraatiif taate jechuudha. Waaqayyo Abrahaamin beerga jedhanii booda sin eebbisan jedhanii sin eebbisan waan jenne saba lafaatirraaf abbaa taataa jedhe. Kan biraa gargaartaa, kan biraaf taataa, kan biraaf ameen kan biraa torattaa jedhe.
eebbifamuu jechuun kan biraatiif ta'udha. Eebbifamuu jechuun ofumaa keetiif kitifoo nyaattee mana ijaarrattee makiina bitattee ittiin deebitoo ta'e kanaaf itti eebbi. Eebbi kan biraa furmaata ta'udha. Hafuurattis foonittis eebba kan jedhamu eebbifamee jira kan jedhamu kan biraatiif furmaata yoo ta'edha. Kan biraa yoo gargaaredha. Kan biraatiif yoo ta'e argamedha. Waaqayyo Abrahaamin sin eebbisaa jedhe eebba kee tokko ati biyya lafaatiif abbaa taataa jedhe. Waaw! Eebbi abbaa si gochuudha. Eebba ofii keetii waan kitifoo nyaattee ofii keetii waan suufii uffatteef eebbifamtee miti kun. Kun abbaan fees gochaa jira. Eebba jechuun irraa fi kan biraatiif gochuudha. Eebba jechuun kan biraatiif fakkeenya ta'uudha. Kan biraatiif furmaata ta'uudha. Haala godha ofii keetiif miti kun. Eebbi ofii kee duwwaa jiraachuuf miti kan biraatiif biyyaaf ollaa keef eebba akkasiiti. Abbaan si godha jedheen Waaqayyo Abrahaam. Eebba kana eebbifamuu kan barbaadu nama sagalee Waaqayyoo dhaga'eedha. Ameen. Sagalee Waaqayyoo dhaga'eedha. Sagalee Waaqayyoo dhaga'eedha. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 37 irraa kaaftanii gaafa laaltan waa'ee Yuusefitti dubbata. Yuusef maatii abbaa isaa kee taa'ee nama yaada Waaqayyoo hubatuudha. Nama mul'ata arguudha. Nama dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha. Namni kun yaada Waaqayyoo keessa waan jiruuf namoonni kan jedhan kan biraa inni kan arge kan biraati. Ilaalaa. Obboleewwan jiran keessaa inni kan addaa arge. Maatiidha jedhan abbaa isa caalu haadha caalu keessaa inni kan biraa arge. Ameen. Isa argeef jiraate. Isa dhageef jiraate. Isa dhageesseef, isa argiteef, isa Waaqayyootti dubbateef jiraannan maqaa Gooftaa Yesuus dhumni kee kabaja malee salphina miti. Dhumni kee eebba malee dhabiinsa miti. Abbaan akkamitti? Obboleewwan akkamitti? Lakki dhagaara kun sirriidha jedhe. Lakki waan argeen qabaa jedhe kun dhugaadha jedhe. Laa isa ajjeefna noo. Si gurgurra akka barbaaddan ani waan argeen qabaa. Waaw! Sheelaa baariyaa boossaa. Rakkina kee dhaabatee kaayyoodhaaf kan jiraatu yaada Waaqayyoo kan sagalee Waaqayyoo kan dhaggeeffatudha. Dhumni isaa kabajaa akka qabu beeka. Yookaan immoo wal fakkaattee jiraatta ka. Namni akka namaatti deemu maal? Obboleessa keetii oliyaati, abbaa keetii oliyaati. Maal jechuudha? Abbaan kee naa sagada jechuun obboleewwan koo naa sagadu jechuun maal jechuudha kun waan akkasii hin argamaayyuu. Maal taate mucaa dogongora kun dhiisi jedhu maali kun? Maali kun daa'imta ofumaa waan argite jedhuun. Waan argite. Inni arguunsaa dhugaa akka ta'e waaqarraa akka ta'e mirkaneeffateef. Noo jedhe isa kanaaf nan jiraadhaa jedhe. Isa kanaaf gatiin baasaa jedhe. Isa kanaaf hamman deemuu qabuun deemaa jedhe. Dhumni koo har'a ari'atamuu yoo ta'e jalqabni koo warra asaakkatiyaa. Jalqabni koo dhiphina yoo ta'e dhumni koo ulfina. Dhumni koo eebba. Dhumni koo kabaja. Warra Waaqayyoo dhaggeeffatee hojiirra oolchuuf dhumni isaanii kabaja. Tokko warra sagalee Waaqayyoo dhaggeeffataniif hin oolu. Warra sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatan lammaffaan kabaja. Kabaja. Yuusef ari'atamee yoo gurgurame iyyuu mana keetti yoo gale iyyuu waan baay'ee irratti yoo kaa'ame iyyuu waan inni yaada Waaqayyoo dhaggeeffateef bara dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatte koo waan sitti ka'u baay'eedha. Maal jechuudha ati hin jedhu. Kan mul'atuuf kan isaan arganiif kan argitu garagara. Nagaan qabatti nagaa maaltu jira? Nagaa maaltu jira? Nagaa maaltu jira? Ati nagaa dhawittu isaan nagaa maaltu jira? Nagartuu nagaa maaltu jira? Namni beelaa nagaa maaltu jira? Namni dhumaa nagaa maaltu jira? Siin jedhu. Kana sii dhiyeessu isaan. Ati garuu nagaadhaa jedha. Maaliif gooftaan qaba nagaadhaa jedha. Garagara deemta biyya lafaatiin. Kan koo dhagaa kan jedhuuf gooftaan kanaaf. Faallaa waliiti. Addunyaan kan jettuuf Waaqayyoo kan jedhu garagara. Warra gara Waaqayyoo kanatti deebi'etu nagaa kana keessa jiraata. Baay'een namaan tajaajila hin faarfatan lallaa malee nagaa dhabeera. Boqonnaan hin jiru, haara galfeen hin jiru. Maaliif jennaan dubbii kana dhaga'uu caalatti dubbii biraa dhaga'uuf fiiga namni. Feesbuuk ilaaluuf fiiga. Oduu biraa dhaga'uuf fiiga. Wal mormii biraa dhaga'uuf fiiga. Maal jedhe laataarra jedha namni. Namni maal jedha reewwan jedhu jedha waan argamu jedha. Namni koo waa mul'atu jedha. Biyyi kun rakkinatti deemaa jirti yoo ta'e eeyyeen dhugaadha. Siin jedha. Waan arguu jira kaa. Lolli baay'achuun beelli dhufuun
qaala'insi jireenyaa rakkatti deemaa jirteetti tuma fudhatta bakka. Kanuma sitti manni waan taa'etti nimu waaqayyo garuu biyya rakkinatti yoo deemte dhiphinatti yoo deemte ati hin dhiphattu ati hin rakkattu ati hin baddu ati hin nyaatamtu. Kanaadha. Kanatu abdii sii laata. Kana nagaa sii kenna. Kana boqonnaa sii kenna. Kanatu keessa keenyaa nagaadhaan guuta. Namarraa adda taanee miti. Mana keenya waan biraa jiraatee miti. Doolaarriif kitifoon mana keenya guutee miti. Nagaatu mana keenya jira. Abdiitu mana keenya jira. Abdiin isa jaan agaruu otoo hin taane. Abdiin waan ijaa hin agarre jedha Phaawulos. Qorontos lamaffaa boqonnaa 4:16 dubbiftan abdiin waan ijaan hin mul'anneedha. Keessa keenya waaw gubbaan keenya gadi ba'uu deeme keessa keenya jabaachaa deemadha. Gubbaan keenya gadi mul'akaa deeme keessa keenya immoo jabaachaa deemadha. Ka'aa deemaadha hafuurri keenya. Gubbaan keenya yoo beela gubbaan keenya yoo ta'an keessa keenya garuu ka'aa deema guddachaa deema mul'achaa deema. Kanaadha nuti. Kana waan beennuuf waan tasii kun uumaa. Nun boochisu nun gaddisiisu. Saba koodha. Yeroo itti sagalee waaqootti deemnu obboleewwan ko. Bara kana kee darbuu barbaaddu yeroo akkasii kana kee darbuu barbaaddu jireenya keessan irratti bara keessanitti ooluu barbaaddu hamaa jalaa badiinsa jalaa ooluu barbaaddu hamaa dhufaa jiru jalaa ooluu barbaaddu eeyyan yoo ta'e dubbii sagalee waaqootti deebi'aa waaqayyo maallaan jedhedha waan waaqayyo siiniin jedhe sana hojiirra oolchaa ittiin jiraadhaa piraaktis godhaa dhugaattiin darbita dhugaattiin ceetaati dhugaattiin nyaatamtu ati. Faarfannaa boqonnaa 90 gubbaa irratti gaafa dubbatu sagaleen waaqayyoo natti kooluu galteertaadha. Hamaan sittin dhufu. Dhayichis argatuudha. Maaliif natti kooluu galteertaadha. Kanaaf gooftatti kooluu galte hamaas hin argatu dhayichi mana kee helleexu maqaa Yesuusiin dubbii waaqayyoo dhagaa. Ameen hin ooltaa hin kabajamtaa dubbii waaqayyoo dhagaa. Akadhannu gooftaa galanni siif haa ta'u maqaan kee eebbifamu waan nutti dubbatteef ulfaadhu dubbii koo dhagaa jetteerta har'a waxa addunyaa keessaa baanee gara dubbii keetti akka deebinu waan gamasii dubbatamu dhiifnee dubbii keetti akka deebinu maqaa Yesuusiin nu gargaare dubbii kee keessa nagaatu jira boqonnaatu jira haara galfeetu jira fayyinatu jira dubbii kanatti akka deebinu warri dubbii kanaan jiraatan oolaneeru kabajamaneeru caalanii argamaneeru dubbii keetti akka deemnu gargaare. Baay'ee dhageenye ittiin jiraachuu akka dandeenyu maqaa Yesuusiin isa dhageenyetti jiraachuu akka dandeenyu nu gargaare. Nu gargaare. Ergamni hamaan karaa taafu. Milikkita adda addaa laallee na'urraa kaanee akka warra kaawwanii wacurraa dhiifne. Abbaabba sitti deebinee dubbii kanatti deebinee dubbiin kun maal jedha? Hoo jenne koo abbaa keessan ani jedha sagaleen. Ati abbaa kee ta'uu beekna. Ati nu gargaaruu kee beekna. Ati nu fayyisuu kee beekna. Ati nu oolchuu kee beekna. Ati nu dabarsuu kee beekna. Ati nu eebbisuu kee beekna. Kanaaf ulfaadhu. Eebbifame. Ameen.